Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa guyyaa irraa qabannee dhiyaanne isinitti muun sinfaana turuun ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti fiinxaleeyyiin Amaaraa uummata Oromoo ajjeesuu fi qeerraa buqqisuun itti fufee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti fiinxaleeyyiin Amaaraa uummata Oromoo ajjeesuu fi qabeenya irraa saamanii qeerraa buqqisuun itti fufee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamuu fi gandoota Horroo Guduruu Wallagga aanaa Amuuraa keessatti rakkoon hamaatu deemaa jiraachuun gabaafame. Rakkoon gama saniin ture kan ture yoo ta'u guyyaa irraa guyyaan babal'achaa amma sadarkaa guutumatti jechuun danda'ama. Aanaan sun lamman hidhattoota Amaaraa uummanni qalamaa saamamaa fi qeerraa buqqifamaa jira. Torban kanas bifa qindaa'een uummata dararaa jiru aanaa Amuuraatti gandoonni armaan gaditti guutummaan guutuutti buqqifamaniiru kaan qabeenyi gubachuun saamamaniiru. Gandoota akka Hagamsaa, Migiraa, Sammoo, Waastii, Lummaa, Jajaw, Jabboo, Duuban, Cidhaatti, Goobuu, Nyaaree, Makkannoo, Shookkee, Damgabgaab, Walakkaa, Siidaa akkasumas aanaan Kiraamuu keessaa Gandaaroo guutummaa Somboo noolee dabalatee aanota Kiraamuun qabdu guutumatti hidhattoota abbaa ija'anii dhufaniin ajjeefamanii dararamaa jiru. Guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 27 bara 2020 takka ganda Gooburraa amma ammatti namni lama yooduu tokko gajaraan tokko ammoo rasaasaan rukutamanii gara hospitaalaa yeroo geessaman namoonni kun akka hin yaalamne qaamni sirna piippii yaala dhorkuun amma ammaatti hin yaalamin hafaniiru. Namni qeerraa buqqa'ee hanga ammaa lakkoofsaan 10,000 akka ta'es ragaan qabatamaan mirkaneeffanneerra. Uummata Oromoo san irraan torkiin irraa bade mootummaan humnoota daangaa ce'anii deeggaruun rukuchiisaa jiraachuu fi gocha sanyii duguuggaa uummata Oromoo Maccaa irratti raawwachaa jiraachuu Oromoonni hundi akka nuuf beeku barbaanna jechuun hawaasni naannichaa dhaamsa dabarsan. Maaloo nuuf birmadhaa reeffi keenyallee awwaala dhabe bineensa maatii fi fira keenya nyaachaa jiraachuun dhaamsa dabarsina. Waraanni piippii sulultaa ganda handaa wazarootti dargaggoo Shaambal Kabbabaa'u jedhamu ajjeesan. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Waraanni Bilxiginnaa sulultaa ganda handaa wazaarotti dargaggoo Shaambal Kabbabaa'u ajjeese. Godina addaa naannawaa Finfinnee sulultaa ganda handaa wazaarotti dheengadda jechuun sadaasa 27 bara 2021 waraanni Bilxiginnaa dargaggoo Shaambal Kabbabaa'u jedhamu rasaasan ajjeesanii akka gatan maddeen gabaasani. Shaambal Kabbabaa'u jiraataa magaalaa Darbaa yoo ta'u hojii dhuunfaaf gara kaanteerii yeroo deemu iddoo addaa gaara Koloboo jedhamutti ajjeefame jedhu. Qaamni dargaggoo kana ajjeesisiise poolisii humna addaa Oromiyaa yoo ta'u maqaa duula da'oo godhachuun milishaa muluu Sobbooqaa jedhamuun itti dhukkaafame kan ajjeefamedha. Ajjeechaan kun ija uummataa jalaa akka dhokatuuf reeffa dargaggoo Shaambal Allayyaa Kolobootti darbanii deeman ta'us yeruma sana uummanni argee reeffa fudhatee jira. Poolisiin humna addaa Oromiyaa jedhaman waraanni bilisummaa Oromoon yeroo haleellaman namoota nagaa ajjeesutti waan deemaniif sabboontonnii fi uummanni akka of eeggatan jedhu maddeen. Ajajaa olaanaa ABO WBO koreen deeggarsa WBO namoota 11 of keessaa qabu beekamtii WBO hin qabu. Bal'ina oduu kanaa Seeddawwee waan qindeeffate qaba. Koreen deeggarsa WBO namoota 11 of keessaa qabu beekamtii WBO hin qabu. Ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO. Qabsoon bilisummaa Oromoo ABO WBO'n hoogganamu bifa haaraan ilmaan Oromoo golee Oromiyaa hunda keessatti dammaqinaan ijaarramee qabsoo hidhannoo finiinsaa jiraachuun ni beekama. Qabsoon bal'inaan uummata keenya hirmaachisee waraana cimaa fi biyya walabaa ijaaruuf taasifamu ammoo yeroo kamiyyuu caalaa tumsa diinagdee guddaa barbaada. Dhugaa kana hubachuun ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alaa jiran ijaarsa gurmuu tutaa fi garee keessatti ijaarramanii gahee isaanii bahachaa jiru. Haa ta'u malee namoota qabsoo kana dura dhaabbachuu barbaadan yookaan ergama diinaa qaban ololaa fi odeessa dharaa facaasuun qabsoo finiinaa jiru gufachiisuuf dhama'aa jiraachuun mul'achaa jira. Qaama olola kanaa kan ta'e gareen tokko maqaa beektootaa fi aktivistoota Oromoo dhimma bahuun fuula FB sadaasa 25 bara 2021 tolfameen akka koree deeggarsa WBO ta'etti facaafame. Koreen jedhamu kun miseensota maqaa dhahaman birattis ta'e ABO WBO biratti beekamtii homaa kan hin qabnee fi deeggarsa WBOf karaa seera qabeessaa walitti qabamu danquuf kan as bahe ta'uu isin yaadachiisa. Uummanni keenya deeggarsa WBOf gumaachitan mara qaama WBO waliin suduudhaan qunnamtii qaburraan ta'uusaa akka mirkaneeffattan beeksifna.
gumaachi keessanis karaa ajajoota olaanaa abaa'oo waboo yookaan qaamaan isaan bakka buufatan irraan dirree dhaqqabuusaa akka mirkaneeffattan hubachiifna. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa abaa'oo waboo sadaasa 29 bara 2021. Jaal Gammachuu Abbooyyee miidiyaa raadiyoo biyya Siwiidin waliin afgaaffii taasise. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaa dabalataa waan qindeeffate qaba. Jaal Gammachuu Abbooyyee miidiyaa raadiyoo biyya Siwiidin waliin afgaaffii taasise. Miidiyaaleen gurguddoon addunyaa kan yeroo garaagaraatti qaaman bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru dhaquun dubbisan tibba kanaas gara zoonii kibba Oromiyaatti imaluun miidiyaan biyya Siwiidinii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Gammachuu Abbooyyee waliin gaaffii fi deebii taasisuu beeksisee jira. Akka raadiyoon biyya Siwiidin fuula weebsaayitii isaa irratti jedhetti Jaal Gammachuu Abbooyyee waraanni bilisummaa Oromoo dhiyootti loltoota Tigraay waliin wal ta'uun magaalaa Finfinnee ni dhuunfata. Kunis Abiyyi Ahmad aangorraa buusuun haala siyaasa waliigalaa biyyattii sirreessuu danda'a jechuu isaa gabaaseera. Jaal Gammachuu Abbooyyee Abiyyi Ahmed adda waraanaa imaluu ilaalchisee gaaffii gaafatameef deebii miidiyaa biyya Siwiidin kanaaf laateen muummichi ministeeraa marfama Finfinnee hubatee dirree lolaatti bobba'ee jira. Abiyyiin farda tarkaanfannaan faana isaa xumurarra jirudha jechuun ibsee jira. Reediyoon biyya Siwiidinii sochii waraana bilisummaa Oromoo yeroo ibsu akka jedhetti ga'umsi isaanii bosona keessatti bifa hiriiraa fi haalota adda addaatiin agarsiisu. Uffati dambii isaanii baay'ee waliin fakkaatu. Kophee akka shabbaxee qofa godhatu. Meeshaan isaanii meeshaalee automaatikii matarayaasidha. Ammatti Finfinnee lixaan kibbaa fi kibba lixaan marsanii jiru. Kaabaa bahaan ammoo humnoota Tigraay waliin wal ta'uun daandii Jibuutirraa gara Finfinnee geessu kutuuf jedhu jechuun sochii waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay addatti ammoo kan waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Itti aanaan adda bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Gammachuu Abbooyyee dhiyeenyatti waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee akka qabatus raadiyoo biyya Siwiidin kanaaf mirkaneessee jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.